Okay, introduction to biology. Section is isaan kun hawwannoota sectionoonni as keessatti hammatan jechuudha. Sectioniin amma barachuu yana boqonnaa tokko kun jechuudha. Waa'ee introduction biology waan biology jechuudha. 1.1 maal jaa definition of biology. Ibsoota biology da. Hiikaa biology maal biology jechuun. Why do we study biology? Maaliif biology qo'annaa? Scientific method akkasumallee maloota saayinsiidha. Tools of biology wantoota meeshaalee biologistoonni fayyadaman. Laboratory tools warreen meeshaalee laboratory keessatti fayyadaman. Field tools akkasumallee meeshaalee wanni itti fayyadaman jechuudha. Lookaalii yookaan field yookaan dirreetti alatti laboratory alatti warra fayyadaman jechuudha. Handling and the using of light microscope akkamitti akka qabannee itti fayyadamnu. Parts and function of light microscope salphaa qotaa isaatii fi dalagaalee isaa handling and using microscope akkasumallee qabannee ittiin fayyadamu jechuudha. General laboratory safety rule of eeggannoo yeroo laboratory keessatti goonuu jechuudha. Definition of biology hiikaa biology da. Objectivity. At the end of this section, the student will be able to define biology, explain the relationship of biology and other subjects. Akkasumallee eega boqonnaa section 1.1 definition of biology ana bitte define godhu qabda jaa biology maal biology waan inni ta'e eega section 1.1 fitte jechuudha. Akkasumallee explain godhu qabda walitti dhufeenya biology fi subjectoota biraa kanas wanni beekuudha qabda jaa. Okay, biology is scientific study of life or living things. Biology science malite jechuudha. Study life or living things jiruu fi jireenya wantoota kan qo'atuudha. What does it mean to be alive? Jiruu jechuun maal jechuudha? Life lubbuu jechuun alive jechuun maal jechuudha jiruun? It seems very difficult to objectively define life is a simple sentence. Ni ulfaata jaa life jiruu ibsuun jecha waa xiqqoon jechuudha. It's very tough to define it. Very difficult jechuudha. Very tough, difficult jechuun tokkuma. Very tough, very difficult ulfaata da. But malee we recognize ni hubanna maal life mainly by common characteristics shared by living system. Nuti hubanna maal mainly common general jechuudha. Khawaliini amaloota waliin share godhanii waliif dabarsanii jechuudha by living system. Living things lubbu qabeeyyii are composed of one or more. Isaan maalirraa uumamanii lubbu qabeeyyiin kun waan tokkoo fi lama ol seelii tokkoo fi compose godhanii walitti dhufanii maalirraa seelii tokkoo fi tokko ol irraa jechuudha. Are complex jedhamallee akkasumallee makaa qate and highly ordered qate haalaan orderii qabate jechuudha. Tartiiba isaa can respond to stimuli grow production akkasumallee wantoota isa kakaasan jechuudha. Miirootaaf yookaan stimuli yookaan jennu deebisuu fi fakkeenyaaf ammaan tana nama yoo ta'e fakkeenyaaf amma ibiddi gaafa nama gubee jechuudha. Ibiddi yoo fakkeenyaaf miilarraas ta'uu harkaas ta'uu gaafa si gubu deebisaanii kanaaf jechuudha. Wanni san ibidda immediately
deebisaa kannee fi ejjennoo itti fudhatu ta'a. Fakkeenyaaf ammoo naannoowwan bineensonni jiru bineensonni sodaachisoo ta'an jechuudha. Deebisaanii kanneen jechuun warroota naannoowwan sodaasaniif akka sodaattuuf kanan giroogni guddatanii wal horanii kana jechuudha stimuli to response wantoota isa kakaasan saniif deebisaanii kannaa ni guddataa ni horaa jechuudha. Transmit genetic information to their offspring akkasumas illee wanni isaanii jechuudha jiinii isaaniidha ni dabarsan eenyuuf ilmoolee isaaniitiif ni dabarsan jaa. The need energy to complete hojii hojjechuudhaaf energy barbaada humna barbaadan jechuudha. Can mainly hiikaa living things sitti sajirru hiikaa living are composed one or more cell irraa kaa walitti composed uumame akkasumas illee complex and highly ordered haalaan wal keessa makaa katee ulfaataadha bifa adda ta'een jechuudha. Akkasumas illee highly ordered katee bifa adda ta'een guddina ta'een hedduu undefined katee ibsuudhaaf illee nama rakkisuuf kan maal ta'e order ta'e jechuudha. Tartiiba qabatee jechuudha. Kan response stimuli wantoota isa kakaasan miira isa kakaasaniif deebisaa kan nuuf ta'a. Inni giroo inni guddatu reproduction wal horu transmit genetic information to their offspring ilmoo isaaniitiif shanyii isaaniitiif jechuudha. Ilmoo isaaniitiif shanyummaa ifii wanni fi kan dabarsaniif ta'a jechuudha. Jiinii fi kana dabarsaniif jechuudha. Waan isaan fakkaatu posturii fakkeenyaaf amma fuula ilmaan amma abbaa fi ilmaan irraa uumamnaa nuti maadhaa fi abbaa irraa tolfamname reewaa gadi nu tolcheme nuti wal fakkaannee jechuudha. Maadhaa fi abbaatii keenyaan hanga tokko wal fakkaannaa jechuudha. Jiinii isaan irraa fudhannee saniif jecha akka baayoloojii keessatti gaa'e haafii fudhatama jaalaa fi abbaa irraa haafii jechuun walakkaatu fudhata barraa isaa darraa isa fudhannee san booda uumamna jechuun nuti ilmoon jechuun offspring kennuuni need energy ammallee wanta godhuudhaaf energy barbaadu humna barbaadu jaa can mainly relatively constant internal condition or homeostasis internal condition homeostasis and heterostasis jechuudha. Internal condition kun amma maal irratti hundaa'e keessa isaanii jechuudha. Haalota keessa isaanii keessa yookaan qaamolee isaanii jechuudha. Seelii isaaniitiin qabatee haala conditionii isaanii keessa jiru jechuudha. Haalota isaan keessa jiru saniin kan wal qabatu jechuudha. Mainly contact internal condition. Homeostasis jechuun wantoota amma temperature alaatiin jechuudha. Kan hin rabbashamne yookaan hin jeeqamne jechuudha. Wanni isaaniidha. Fakkeenyaaf amma inzaayimiitu nu keessa jira. Inzaayimiin sun fakkeenyaaf amma inzaayim daayeeshin kan godhu jira qaama keenya keessatti nyaata jechuudha kan bulleessu. Nyaanni bullaa'u san jechuudha. Sababa tempereecharii alaa ho'eef yookaan qabbanaa'eef wanni san hin dhiisu jechuudha. Daayeeshinii san hin dhiisu jechuudha. Haala sanii maal hin jiru disturbing ta'uu jechuudha. Hin jeeqamu jechuudha. Wanni alaa temperature alaa kan jijjiirame haala condition ichi keessa ala jijjiirame saniin bifa alaa environment jijjiirame sanii wajjin hin jijjiiramu jechuudha. Akkana kana homeostasis jennee jenna. Heterostasis kan jennuun ammoo asirratti hin jiru confuse akka wajjin hin taane garuu please don't be confused with homeostasis and hemostasis kan jedhu kanaan jechuudha. Homeostasis anumaatu jee garuu asirratti ibsamnee kan ibsutaa garuu fuula duratti homeostasis heterostasis jee sirrii kaa baratan ta'a. Ammaaf garuu haa qabatan homeostasis jechuun home jechuun maal jechuudha. Mana jechuun karaa biraatiin mana qabayyaa qaballa home jechuudha. Yoona home jechuun mana inni immoo maal jechuudha. Alaati waan alaatiin hin jeeqamu jechuudha. Waan alaatiin maali hin rabbashamu jechuudha. Waan hojii isaa san lakkisu jechuudha. Sababa wanti alaa san jijjiirameef jechuudha. Internaalii bichaan maal ta'a control ta'a jechuudha. Internaalii bichaan internaalii qofaan waan keessa isaa yeroo jechuudhaan san qofaanii control ta'a malee wantoonni alatti jijjiiraman jechuudha. Temperature atti amma fudhatee inni sanii wajjin disturbing ta'uu jechuudha. Sanii wajjin hin jeeqamu jechuudha. Are capable of evolution, adaptation
to environment akkasumatti illee capability dha jechuudha dandeettii qaba maaliif evolutionary jechuun adeemsa keessatti adaptation qaban jechuudha adaptation yookaan baran environment isanii wajjin fakkeenyaaf amma warreen namoonni lafa qabbanaa jiraatan jechuudha bakka oowwatti gaafa dabran jechuudha qaamni isaanii ni baruuf jechuudha fakkeenyaaf amma warreen mana fakkeenyaaf mana bareedaa keessa galuu mana qabbana yookaan qorreetti yaasu jechuudha sababa manni orderiidhaan yookaan bifa adda ta'een hin toliniif yookaan qophaa'iniif fakkeenyaaf gaafa naannoowwan ho'aa jechuudha yeroo bonaa takka hogannaa qorraa yeroo bonaa ni ho'aa ammoo bifa adda ta'een qophaa'ee manni yeroo hunda constant ida jechuudha temperature mana san keessa jiru because inni jaaramee jira waan ta'eef bifa comfortable ta'e jechuudha bifa nama hammatu namni jaalachuu danda'uun yeroo hunda bifa namni jaalachuu danda'uun temperature fakkeenyaaf nuti degree Celsius 37 bifa kanaan ka tolee jechuudha manni ka jaarame yeroo hunda bifa san yeroo lafti qabbanaa'us naannoo qabbanaa'us ho'us inni bifuma saniin ta'a jechuudha ammoo capable adaptation kan amma fakkeenyaaf naannoo 40 faa gaafate jechuudha temperature degree Celsius 40 faa gaafate adaptationii qaban jechuudha ilmoo isaanii sanitti adaptationiitu taraaf jechuudha dabraaf jechuudha kana evolutionary jennu adeemsa turmaata yeroo keessa ilmaan isaanii san jechuudha isaan soobaa isaan dandamachaa dhufaniif isaan keessatti jiiniin uumamte jiiniin sana ammoo ilmaan isaaniitiif offspringiif transfer taatiif jechuudha dabartiif jechuudha tokkoon kan laallu ta'a don't be confused waan akka rakkatanaa it is easy to understand what is scientific study? Scientific study jechuun maal jechuudha? Biologistoonni study about the living things using a what? A scientific method. Scientific maloota saayinsii fayyadamanii that involve maal jedha asking a question. Maaliif keessa qaba scientific method jechuun asking a question, suggesting possible answer. Akkasumatti illee ni yaadan jechuudha. Gaafataniiti maali wanni isaan waan jiru. Akkasumatti illee suggest possible waan deebisaa kan nuudhaaf yaadan akka wanni isaanii saniif possible fuuldurri eega experimenting gaggeeffamtee tiruun san akka dhugaa taatuuf gas godhan jechuudha jala qabarratti suggest possibly waan haa ta'u answerii godhanii osoo testing godhin jechuudha osoo yoo experimenting gaggeessan and also testing for validity of answer through experimentation experimentation jechuudha test godhan jechuudha ni yaalan akka wanni isaanii san dhugaa ta'a qabaattuuf ni yaalan akkasumatti illee this scientific study key termiin kun maali biology comes from two Greek words bios and logos kajoorraa dhufe maalirraa dhufe bios BIOS and LOGOS irraa dhufe biology jechuudha from Greek word bios and logos maal jechuudha bios means life jechuudha lubbuu jechuudha bios jechuun logos jechuun study jechuudha logos meaning is what study logos meaning jechuun maali study hoggaa bakka takka yaadnu maali life study jechuudha lubbuu qo'atu kana fakkaata activity think pair share pairida gareedhaan jechuudha maal jaa write down common properties of living things that distinguish them from non-living things and compare your answer with other students barattoota biraa wajjin compare godhuu wal dorgomsiisiyyaa kana jechuun maal jechuudha living things jechuun ka guddatu inni ka genetic information isaa maali offspring dabarsuu inni akkasumatti illee ka reproduction wal godhu akkasumatti illee
response to stimuli. Akkuma inni jechaa turre jechuudha. It is need energy to accomplish the work jechaa turre kana jechuudha. Non-living things jechuun lubbuu maleeyyii fi lubbuu qabeeyyii. Yeroo hedduu amma fakkeenyaaf kana yoo irratti dhangayyitan ta'e lubbuu dhabeeyyii jira. Lubbuu dhabeeyyii jechuun immoo hiine maal jechuudha? Directly jechuudha. Lubbuu dhabeeyyii gaafa jettuun maal jechuudha? Lubbuu dhabeeyyii gaafa jettan waan duraan lubbuu qabu kan lubbuu dhabee jechuudha. Isn't it? Kana jechuudha. Waan lubbuu qabu kan lubbuu dhabee jechuudha. Lubbuu dhabeeyyii yoo jettanii jettan yoo lubbuu dhabeeyyii jettan amma asirratti you are not right. Lubbuu maleeyyiidha malee lubbuu dhabeeyyii miti. Lubbuu maleeyyii. Lubbuu malee haa uumame jechuudha. Lubbuu maleeyyii gaanno lubbuu malee haa uumame jechuudha. Lubbuu malee haa jiru kanaatu lubbuu maleeyyiidha. Lubbuu qabeeyyii. Lubbuu qaba. Lubbuu qabeeyyii jettaan san booda. Lubbuu dhabeeyyii hin jaan. It's haalaan embarrassing. Safoodha. Lubbuu dhabeeyyii jechuun waan hadu'ee jechuudha fakkeenyaaf lubbuu ni qaba duraanii ni du'ee jechuudha lubbuu dhabeeyyii gaafa jennu. Lubbuu maleeyyii jechuun ammoo lubbuu malee uumameedha. Isn't it? Kana hold it tight jabeeffadhaa qabadhaadha. Lubbuu dhabeeyyii hin jira lubbuu maleeyyiidha malee lubbuu dhabeeyyii miti. Kana hubattan jee yaada. Okay. Study follows studies of structure and process that we can verify, observe, and measure, either directly or indirectly with the help of tool and technology such as microscopy. Fayyadamee qo'ataa jechuudha. Biology damee adeemsota isaa kan qo'atu ta'ee jechuudha. Verify godhuu dandeenya, check godhuu dandeenya, observe ilaallee measure godhuu dandeenya, lakkaa'uu dandeenya yookaan qaafnee jechuudha. Measure godhuu dandeenya either directly or indirectly kallattiin yookaan al-kallattiin helping what meeshaalee adda addaa teknooloojii fayyadamne such as microscopy fakkeenyaaf such as jechuun fakkeenyaaf jechuun bakka ni bu'aa at contextual meaning irratti jechuudha. Kanneen akka jechuus such as jechuun kanneen akka examples ni jaa yeroodha. Kanneen akka jechuu jettanii qabachuu dandeessan garuu ammaa fi as this contextually asitti akka qabu kanneen akka jechuudha. Kanneen akka microscopy jettanii qabattan jechuudha. What relationships does biology have with other field of natural science? The studies of biology is a point of merging information and tools from all natural sciences. Study of biology is a point of merging information at walitti fidee jechuudha. Tools meeshaalee from all natural sciences. For example, information about the natural occurring element in living organism, chemical bonding, molecule, acid, base, and other related things can be studied using tools and principles of chemistry. Other scientific concepts like conversion of radiant energy into organic molecules of by photosynthesis is studied with the knowledge of chemistry and physics. Okay, why chemical bonding? Chemical bonding jechuun holdii waan wal qabatu jechuudha. Living things akkasumatti moleculoota nama keessa jiran base acid fi base and other related things to study using the tools and the principles qajeelfamoota physics chemistry keessa jiran fayyadamee and other scientific concept yaaduuta scientific biraa jechuudha. Like conversion of the radiation energy into organic molecules of photosynthesis. Radiation energy irraa karaa maalitti fayyadamee karaa organic molecules of photosynthesis study with the knowledge of chemistry and physics.
Kana fakkaata jechuudha. Waa'ee biology amma san ibsuu qabdan jechuudha. Very important dha waan san beekun. Amen. Student, after the end of this session, you will be able to this khajosan ibsuu qabdan. No, all the names nafi. Define biology. Biology jechuun science, study about what? Cell life. Okay, explain relationship and other subjects. Biology nama fakkeenya biology is other life jennee molecule isa keessa jiru san jechuudha. Amma akkuma chemistry dha walitti dhufee jechuudha. Molecule isa keessa jiru san akkasumas illee radiation energy to change into the molecular jennee turre. As you can hear, don't be confused with this. No, you can hear other scientific concept is like conversion of radiation energy into organic molecule by photosynthesis. It's study with the knowledge of chemistry and physics. No, when in relationship in is our jingabu kana fakkaata jechuudha. Maal fayyadamee principle of chemistry fayyadameeti akkasumattillee meeshaalee certis fayyadamee acid base kun eenyu keessaa it is chemical bonding jechuun ammas walitti hold godhu tight hawal qabate jechuudha. Elementii kun maal jechuudha? Elementii chemical bonding kun maal keessatti jira? Waa'ee chemistry keessatti jira. Kana fakkaata jechuudha. When in relationship with other science wajjin qabu kana fakkaata jechuudha. Okay, activity 1.2 tanarratti the group work make a group of students and discuss how knowledge of biology can be applied in the field. Naannoo keessatti akkamitti akka gaggeeffamu biology beekumsi biology da agriculture wajjin waa'ee qonnaati wajjin waa'ee dawaalee medicine wajjin food processing waa'ee nyaataa wajjin food preparation qopheessuu nyaata and preparation of beverage okay no sorry why dhugaatiilee wayii wajjin ragabatu and the present it into to the your classes ya kutaalee isaanitti bakka dhaleessan godhii jaafan barsiisaa yeroo ajaju kana jechuun tokko tokkoon kan laallu waa'ee kanaati. Mediciniin bifa biology irraan uumama akkasumatti illee agriculture waa'ee qonnaa waa'ee kanis maalirraa kan ka'een tolfa jechuudha. Bifa adda ta'een biology irratti jechuudha. Inni biology affecting inni qabu san namarratti jechuudha. Maali waan jiru affecting inni qabu ilma namarratti maali kajoo medicine akkasumatti dawaa you know this well in the lower classes. Kanas tokko tokkoon garuu armool jira. Kutaa boqonnaa olii kana keessa jiran fakkaate mee waa'ee beverage dha onir no asitti waa'ee nyaataati asitti akkuma agartan asitti waa'ee seelii ka ibsu asumatti illee kutaalee seelii kutaalee biqiltoota asitti waa'ee tuulis kennuuni asitti waa'ee classificationii waa'ee naannolee haala environment isaanii jechuudha. Ayyamsota waa'ee food nutrition kanas preparation sirriitti kan ilaallu ta'a irra gatina kutaa itti aanu immoo qabannee kan dhiyaannu yeroo biraa ta'a. Waan dhaggeeffatanii guddaa galatooma. Have a wonderful time yeroo gaarii qabaadhaa. Thank you.